kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa har'a asoosama gabaabaa dallansuu du'aa kutaa lammaffaa isaa ilaalla. Amma xumura qophii keenyatti nu faana turaan affeerraa keenya. Kitaaba Odaa Jala jedhurraa kan fudhatamee fi barreessaan Tasfaayee Ayyalaa fi Iddoosaa Kabbadaati. Seenessaan kitaabichaa Fuhaad Awwal. Seeneffamni afoolaa an dhagee waa'ee hiriyoota lamaati. Seenaa Liibawaaqoo fi Makkoo Jilchaa. Namoonni lamaan kun godina Arsii ganda Qancarreetti maqaan isaanii beekamaadha. Namni maqaa isaanii yoo dhaga'u kolfatu dursee ilkaan irratti hodhama. Seenaan isaanii kun yeroo himamu dhugaa akka ta'e jala murameeti. Garuu afoola hawaasaa ta'ee jira. Hundatu ittiin mammaaka, hundatu ittiin dubbii mi'eeffata. Yeroon odeeffannoo funaanuu fi olii fi gadiraa ta'u nama guddaa duuti irraa fagaate fakkaattu tokko argeeni akka odeeffannoo naaf laatan gaafadhe. Maaloo yaa ilma koo, anoo humnan qabu. Duutuu akka Liibawaaqoo fi hiriyaa isaa nattis dallanuun oolu, nattis mufachuun didu, nama biraa barbaaddadhu naan jedhani. Liibawaaqoo fi hiriyaa isaa akkamitti duutitti dallani jedheen deebisee gaafadhe. Maanguddoo fuuldura koo dalgee miilla sadii irra kabajaan taa'ani. Maanguddooliin kun yoo hangam beekanis kanan beeka jedhaniin dubbatan. Ilma koo, seenaan isaanii kun sitti dheerataan sodaadhe. Haa ta'u hayyoo, afoolli waa'ee Liibawaaqoo fi hiriyaa isaa maanguddoon kun natti himani hedduu nama dinqa ture. Ergaa guddaas of keessaa qaba, dhugaa dhokataa ta'e. Yeroo duriiti jedhan namoonni lamaan kun hawaasa keessatti akka fakkeenya lugnummaa yookiin sodaattuutti fudhatamu turan. Umrii dargaggummaa isaanii kana keessatti akka umrii isaaniitti wallaansoo bahanii, farda gulufanii, waraana bahanii hin beekan. Qixxaattota isaanii waliinis hin oolan, hiriyyootas hin qaban. Lamuma ta'anii qofaa deemu, taa'anii haasaa jiraatu. Yeroo hiriyyoonni isaanii bosona bu'anii adaamoo adamsanii geeraranii, isaan garuu qe'ee keessaa hin dhabaman. Tapha hiriyyoota isaanii keessattis hirmaachuun barbaadan. Yeroo rakkoon tokko qe'ee jiraatan keessatti mudatee baqatanii gara naannoo birootti godaanu. Nageenyi amansiisaa ta'e yoo jiraate qofa hawaasa bira taa'u. Keessattuu diinni biyyatti galee yoo waraanni jiraatu iddoon isaan seenan ni dhabama. Erga lolli raawwatee nageenyi bu'ee deebi'u. Hawaasni amala isaanii kana sirriitti beeka. Karaa danda'e maraan gorsiisee dadhabe. Jireenya uummataa wajjin madaquu hin dandeenye. Itti gamnaan hundi isaaniitu itti ka'uu dhiisan. Yerootu dooma isaanii kana qaree isaan barsiisa jedhanii dhiisan. Sodaan isaanii kun garuu maalirraa akka madde namni beeku tokkollee hin jiru ture. Oduu malee hojii tokkos hin jaallatan. Bakka oduun jirutti malee bakka hojiin jirutti gonkumaa fuula hin deebisan. Firaa fi biyyi amala isaanii kana ceephaa akka dhiisan gochuuf dhama'ee dadhabe. Yeroo baay'ee yeroo isaanii kan dabarsan manneen dhugaatii keessatti ture. Shamarran waliin taa'uu baay'ee jaallatu. Hawaasni gandatti amala isaanii kana waan beekuuf ijoollee isaanii dubartii fi of eeggannoo cimaa godhaa turan. Darbees dubartii abbaan manaa irraa du'ee yookaan imala dhaqee bira deemuu jaallatu. Amala isaanii hawaasa keessatti jibbamaa ta'e kana akkuma qabatanitti umriin isaanii godaani.
Hiriyoonni isaanii hedduun jiruu godhatanii isaan hafan immoo du'aan gaggeeffamanii yeroonis fagaate. Akkasumaan duulaa otuu na boonsisu. Hiriyoonni lamaan kun garuu bultiis hin godhanne, jiruun isaaniis hin jijjiiramne, jiruu sodaadhaan hidhamee fi wal fakkaataa ta'ee jiraachuudhaan dhaloonni tokko darbee kan biraa isaan irratti dhalate. Umriin isaaniis bu'aa malee fagaate. Hiriyoonni isaanii dhala godhatanii qabeenya horatanii ittiin jiraatanii darban. Isaanitti garuu duuti dhiyaachuu didde. Dullumni itti jabaatus duuti isaan fudhachuu hin dandeenye ture. Jireenyi isaanii abdii malee ta'e. Kanaanis gadduu jalqaban. Nuti maaliif akka namaatti du'uu dadhabne? Dhaloonni keenya silaa darbee yeroo ammaa dhaloota ilaalchaanis ta'e yaadaan waliin fakkaanne waliin jiraachaa jirra. Waaqayyo maaliif du'a nurraa fageesse jedhanii wal gaafachuu jalqaban. Itti gamnaan turanii du'a barbaacha godaanuuf walii galani. Kabajamtoota daawwattoota Sagalee Kitaabaa asoosama gabaabaa dallansuu du'aa jedhu kutaa lammaffaa asuma irratti xumurra. Kutaa sadaffaatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.